Anu malka qaba hayyu yoo walla belle walla mne argaa qaba hayyu hafe dubbisa asitti dabde jedhee daba waliin mul'isa kalli guute bubbe keessa bubbisa ayyee rakkoon teennatu maali mee keessa wal dubbisa mee keessa wal dubbisa ayyee rakkoon teennatu maali mee keessa wal dubbisa ayyee ilma tobbaa waa jedhee namni dubbiin seegalee abbaa kiyya jedheeni ilmatu na wallaalee hiyyummaatu hixatee dalla irraan na laalee dubbi ankalee fixetu har'a na faana galee jedheen abbaa waa lamaa simatuuf balleesse takkatti tiyya malee ayyee takkatti nan si godhee ilma sitti wallaalee natu sittiin fuudhini jedheen sanyii siifilee sanyii biqilee gara warra haadhaallee bayuun jira jabbileen ayyee takkatti nan si godhee ilma sitti wallaalee natu sittiin fuudhin jedheen sanyii gaarii siifilee sanyii biqilee gara warra haadhaallee bayuun jira jabbileen ayyee lamaanatu fugootee sun tanaa dhageeffadhu deega dallarraan silaale jalaa bayuuf hojjedhu loowwan lafa margaatiif horattiin godaanadhu dubbii ittiin jarjarin suu ta'uusan dubbadhu cokii waliif fayyisi gara lachuu hubadhu ayyee gora ardaatiif wayyaa caree garaan baay'isanii garaan haadhaa barruudha gaarii fi badaas qaba ka wajjiin dhalatanii hayyuu dhageeffatanii goota jabeeffatanii wallaalaa gorfatanii badaa biyyaan baasanii badduu irraa baasanii kaaru yoo darbanii kabubayuun arganii foon ufii diina taatee mirgaaf hin dibatanii ayyee garaan dhiiraa bal'aadhaa farda keessa gulufaa dhiira obsaan beekanii badduu dhoysuun beekanii badaa gorsuun beekanii jabaa daangaan eeganii gadhee qehee keessattuu isii walirraa eeganii hayyuu ittiin himanii ittuma akeekanii gowwaa nafa dhahanii qaroo lafa dhahanii durmammaa kaan jedhanii ayyee maaf jettee naan jettanii mammaa kan waa himanii akkisa waa tufanii sadii waa sadiitu itti firee jedhanii oduu jara sadiini guuri gurraa guuradhaa har'a waa dhageettanii ayyee sadii san turee maalii kunoo asii jalqabaa beekaa wallaala fittafee beekumsi ilma namaa silaafuu daangaa qaba osoo beekee guyyaa duru beekaa meelaal dubbiin ajaba ayyee arjaa doydhummaatu tafee arjummaan ilma namaa silaafuu daangaa qaba silaa waan qabuuluu kennee galaa meelaal dubbiin ajaba ayyee goota doydhummaatu tafee gootummaan ilma namaa silaafuu daangaa qaba silaa kilaashiin achi darbee leenca harkumaan qaba meelaal dubbiin ajaba ayyee ana akkanaan hin jenne dhiiroo waan jedheef qaba
Oromoon hayyuu qaba hayyuu hayyee beeku qaba hayyuu hayyisu qaba hayyuu diina jalaa karra cufatu qaba yoo dubbiin isin dhibde mee keessaan nuttas qaba mee keessaan nuttas qaba mee keessaan nuttas qaba mee keessaan nuttas qaba hayyee nyaaba garaani matini dhaamsaayyuu boorantichaa boorana hayyuu qaba gujitu hayyuu qaba hayyuu hulluuqaa qaba baalitu hayyuu qaba arsitu hayyuu qaba hayyuu malkaan laallanne ka guyyaa goraan rafne ka iccitiin facaafne hayyuu sunduuqa qaba hararge hayyuu qaba hayyuu hayyee beeku qaba shawatu hayyuu qaba hayyuu hayyisu qaba wallagga hayyuu qaba hayyuu beekatu qaba hayyuu beekatu qaba karrayyuu hayyuu qaba hayyuu bineensa jalaa karra cufatu qaba jimmatu hayyuu qaba hayyuu ilaaf ilaame mariidhaan deemu qaba wallotu hayyuu qaba hayyuu diinaa fi firasaa gargar baasee beeku qaba an akkanaan hin jenne dhiiroo waan jedheef qaba yoo dubbiin isin dhibde mee keessaan nuttas qaba mee keessaan nuttas qaba mee keessaan nuttas qaba mee keessaan nuttas qaba an akkanaan hin jenne dhiiroo waan jedheef qaba dhiiroo waan jedheef qaba bishaan jige hagumaa fe ol qaba yoo dubbiin isin dhibde mee keessaan nuttas qaba addaan bobayuu jabaan addaan bobayuu jabaan addaan bobayuu jabaan addaan bobayuu jabaan bishaanuu malkaa qaba bishaanuu malkaa qaba hayyuu yoo wallabellee wallamne argaa qaba hayyuu hafe dubbisaa asitti dabde jedhee daba waliin mul'isaa qe'ee maqqalli guute bubbe keessa bubbisaa bubbe keessa bubbisaa bubbe keessa bubbisaa bubbe keessa bubbisaa hayyee rakkoo waan Oromoo waynu Oromoo nagorree na fite jechoota gurguddaa onnee tiyya sanatti darbatee qalee na fixa onne na dhoosa sammuu kiyya na beeysa qaama na kulkulcha way ana Oromoo waan ati na goote moo yaa Oromummaa waan ati nu goote moo waan ati shamarran keenya goote moo waan ati manguddoo keenya goote moo waan ati dargaggoo keenya goote moo waan ati hayyuu keenya goote moo waan ati beekaa keenya goote waan ati wallaalaa keenya goote yaa Oromummaa waan ati ilmaan islaamaa goote moo waan ati ilmaan kiristaanaa waaqeffataa goote moo waan ati Jimma goote waan ati Wallo goote waan ati Harargee goote moo waan ati Gujii goote moo waan ati Arsii Baalee goote moo waan ati Iluu Abbaa Booraa goote moo yaa Oromummaa waan ati Wallagga goote moo waan ati Shawaa Salaalee goote moo waan ati Karrayyuu goote moo yaa Oromummaa yaa eenyummaa yaa maalummaa yaa bada jaalalaa laal jaalala waliitiif gogorra'amnee qabadhu jaalala waliitiif nutis wal gorraane diininis nu gorre kan kabajamoo
ummata Oromoo shanyiti ya my family kabajamtu nagayni rabbii keeysan kan isin jaalattanii quufaa fi qananii fi barakaa isinii qabu kan isin namoomse ahadun ahad mootiin nuti jaalannu mootii abbaan keenya jaalatan mootii rasuula nuuf kallaqee nuun barsiise mootii nabi Iisaa kallaqee nuun barsiise barakaa fi rahmanni isaa mootiin jaaladhu kun ahad jiruuf jireenya keeysan keessatti isiniif rahmata isaatii fi barakaa buusu yeroon juu waa'ee keeysan kana yeroon akkala garaamisitti dhangalaasee isinii qara'u isin irrattis rahmata buusu barcuma kiyya kabajamaa United Kingdom ana odaa bultum barcuma dabbal mootii gaaraa gaaddisa Booranaa Barentooti kun akeekaa fi sirna Oromooti namni sirna kana hin beeku naan je yookaan Oromoodhaan je Oromummaan beeku an activisti da miti hasa ka activisti naran egin sunis kopatti qabdan hogganasi miti hogganas kopatti qabdan kayyoti sinukkan أنا بليس كيسان أيانا كيسان كرامة كيسان كربي اسمي كان إنما هو مودو داف بوسو داف أنغو ربي كني سيرا أورومو كيساتي أن أودا بلتون كان قادس أبوتي كيساني رقاسي سيدا كان مبيكو جتوبان بلا جتوبا قران dubbin ani siyaasaadhaan yeroon isinirraa dhaabbadhe qabsoodhaan irraa dhaabbadhe uummata Oromoo nayaameetiin dhufa nurraa qabbanooyte Jawaaris nayaama kunis nayaama marroonis nayaama maalis nayaama ni qabbanaawa isinuu ni beeytan jechuu kiyya faara ni barsiisanii hima dubbi gargar baasee hima akkatti dubbatu beeka leenjifamaadha ni tarsiimeeysani caaseeysani dammeeysa ni akeeksa dabballeedha asirraa harcaasa waan nuti oomishne kana gaa qabsoo keessatti dabballeen yoon jiraanne tasuma qabsoon qabsoo ta'uu danda'u kan ummata dagalchu dabballeedha ka dammeessu isa kan qeyroo oomishu dabballeedha hogganuu fi oomishuun dammeessuun garagara kunun di barumsaani barumsa waggaa 34 akkanumatti miti barumsa maleeykaatiin qaba barumsa jinniitiin qaba barumsa gurraachaatiin qaba ka adiitiin qaba kan magaalaatiin qaba gaafa duune way Kadiir way Acaaluu way Waaqoo Guutuu way Jaarraa Abbaa Gadaa way Kamaal Eebboo way Marroo way Jowaar jechuu dhiisi waan arranaan godhin gaafaan du'e naaf hin gootu waan ta'eef dhimminiin nuti sirraa barbaannu nama nuu taate akkaataatti dubbattu nurraa dhaaltee waa hundaan akkaataa jechatti dubbattu baza Facebook irraa ooftu kana kan itti wal cabsitu kana
kan itti wal xiqqeessitu eega du'an walii boochu kana dhiisi. Kanuma Rabbiin waa'ee arra dhimma bal'aadhaan qaba. Bu'aartii gurguddoos isiniifin qaba. Haasawa kana akka malee dhaggeeffadhu. Kun ni dammeessa sii miti. Hayyuun kee ajandaan ana sirraa kaa'u dubbata. Tokkoon isaa yaadaan an huccuu gurraacha kanaan kaa'e huccuu gurraattiidhaan deebisee uummataaf dubbata waan ta'eef. Jecha nan jedhe uummata Oromoo irratti amanamaa qabsaawaa gamii dhaggeeffadhu. Qabsaawaan beeku jecha Hacaaluun beeka, Jawaariin beeka, Maariin beeka, Waboon beeka, Kaafaa'oon beeka, Badhaadhinaan beeka jechuudhaaf kijiba keen fedhu fafakkeessuu dhiisi. Dhiisi fafakkeessuu. Maqaa beekuu fi gatteessee waa beekuun garaagarummaa guddaadha qaba. Kitaaba qaree. Baayoloojii Oromoo siin barsiisa. Keemistirii Oromoo siin barsiisa ka faranjiiti miti. Baayoloojii Oromoo siin barsiisa. Keemistirii Oromoo siin barsiisa. Political science Oromoo siin barsiisa. Hunda siin barsiisa. General science Oromoo siin barsiisa. Yeroo san fiilmii akkatti hojjettu, akka maalitti gootu, akkatti dubbattu, akkatti daldaltu, openinsi godha, brainwashinsi godha. Psychology keessiifinii ka openinsi godha. Barumsa biyya guddatanii siifin raabsa, quraana irraa siifin raabsa. Kaabbootii teetirraa siifin raabsa. Kitaaba guddaa Jungle Book. Kitaaba bosonaati. I love you, my people. Dal Kamal Ebbo irratti Rabbi rahmata isaaniif haa godhu. Takkaa nama sifa kana Rasuul Amiin jaalatuu fi Rabbi jaalatu nu keessatti argeen beeku. Subhanallah. Oromoos jaalatu. Uumamni isaa akka malee na dinqa. Akka malee na dinqa. Qaamaan waggaa 14 ta'eetiin beekaan roobee kanatti. Waggaa 14. Akka malee fuudhu. Bal'inaan irraa dubbadha. Dubbannee jirra. Dhaaba waraana bilisummaa Oromoo akkuma argitan san funyaan isaa isa qabeetiin hoggansa uummata Oromoo irratti abukaatoo mirgaa qeyrosii komandoo ta'uudhaan allaal hoggan waa'ee Arsii fi Baalee dubbadhu, waa'ee Wallaggaa yeroon dubbadhu, waa'ee Walloo, waa'ee Jimmaa, waa'ee Harargee hoggan dubbadhu. Ummata Arsii je'ee hin dubbadhu. Atis akkas je'ii hin dubbati. Maaliif sun amboomsuudha? Ummata Jimmaa, ummata Baalee je'een dubbadhu. Hoggaan ibsa asirraatti baasu. Ummata Wallaggaa je'een dubbadhu. Sabboonummaa irruudha miti. Sabboonummaa guutuu ammaas akka faamiliitiin dubbadha hoggan dubbadhu. Faamiliitii waan taateef. Oromoon Harargee jiru kan dhiiga Arsii hin qabne akkamitti Oromoo ta'uu danda'e? Oromoon Jimma jiru kan dhiiga Arsii hin qabne, kan Wallaga jiru kan dhiiga Arsii hin qabne akkamitti Oromoo ta'uu danda'e? Ta'uu hin danda'e. Hundi keenya Harargeedha, hundi keenya Arsiidha, hundi keenya Wallagga, hundi keenya Shawaadha, hundi keenya Jimma, hundi keenya Gujii fi Boorana. Hundi keenya hundi keenya Karree. Yoo Oromummaa sirriitti kan beeynu ta'ee fi dhugatti kan if jaalannu ta'e.
tokkolleen kan dhiiga kan hin qabne anarsii miti jechuu hin dandeessu. Harargee keessa teessee Wallagga keessa teessee Walloo keessa teessee akkamitti Oromoo taatee ati arsii ta'uu baattu anargee miti jechuu hin dandeessu. Akkamitti ta'uu dandeessu. Ani Wallagga miti. Ani Jimma miti jechuu hin dandeessu. Harargee keessa teessee arsii keessa teessee akkamitti ati Jimma yoo ta'uu baatte Jimma maca booranticha obboleessa kee abbaa bareentoo osoo hin ta'in akkamitti ati diqaalaan taane akkamitti ta'uu dandeesse. Gosa kee lakkaawwachuu waan hin beekneef gosa kan kee ogaan lakkaawwachuu si barsiisu gosa kan kee hamma lakkaawwatinitti mi'aa waliin beektu wal ciicaata wal kuffifta wal hin taphachuu hin dandeessu. Sammuun kan kee cufaadha. Jaalala lookdi goota waan ta'eef open jaalala godhuudhaaf open minds godhuudhaan qaba jechuu kiyya psychology books bright si godhee. Waa'ee hundi keenya akka uummata Oromootti dhaabicha gaafanneeti jira. Dhaabicha gosa hedduudhaan isa qoradheetiin dhaabichi keessatti kabajaa guddaan qaba. Hamma hoggansa qawwee hiikkachiisutti. Hamma hoggansa yoo yakka irratti argine qawwee hiikkachiisutti. Damee tikaatii fi dabballeetu abiyyi qawwee hiikkachiisa malee inni hiikkachiisuu hin danda'u. Akkuma nutis qabsaa'ota keessa akkasumatti humna qabsoo keenya irratti mootii waan ta'eef waraana bilisummaa Oromoo jechuun maal jechuudha? What is biology? Sinjani maali biology? Sinjami barumsa biology yeroo jalqabdu what is biology? Biology jechuun maali sinjaanati? Waboo jechuu maqaa beekuu fi seeraa fi heera kitaabicha qara'uun garaagarummaa guddaa qaba. Waboo jechuun kan kaafaa ol lolu kan badhaadhinaan lolu otoo hin taane waboo jechuun badhaadhina ta'uuf kaafaa ta'uuf kan qabsaa'u Oromoon Oromoo ta'uudhaaf kan qabsaa'u jechuudha. What is waraana bilisummaa Oromoo yoo kan siin jedhamte. Kun dhaaba miti. Ummata roorrifamaa Oromooti. Waraana jechuun roorrifamaadha malee dhaaba miti. Loluun hin dandeessu gaafachuu dandeessu. Maaliif gatiin isaa lubbuu waan kenneef. Nadhii gammadaa maal jettaan? Kamaal eebboofaa jechuudha. Jaal moo'ifaa jaal tokkichoofaa jechuudha. Isin hunda jechuudha ummata roorrifamaa roorroon manaa baaftee bosona mana godhachiifte jechuudha. What is waraana bilisummaa Oromoo? Adda bilisa baasaadha miti. Bilisummaa Oromooti. Adda dhiisi. Kunis wallaalu. Waraana bilisummaa Oromooti. Adda irratti oomishu. Addi waan biraati. Waraana bilisummaa Oromooti. What is waraana bilisummaa Oromoo? Dangle Brooks. What is Dangle Brooks? Think locally. Act globally. That's what think globally. What think locally. Act globally. Oromo General Political Science. Freedom government.
bilisummaa gara amantiitiin yeroon amantiin tuqametti hamma dubbii rasuulaadhaatti bilisummaa Oromootiif bilisummaa jechuun gaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Otoon isan qeeqne osoon dhukkee irraan kaafne mirga kiyya isan gaafanne hogganaa keenya ta'uu hin danda'u mirga keenya ta'uu hin danda'u bilisummaa Oromoo ta'uu hin danda'u waraana bilisummaa Oromoo ta'uu hin danda'u mootummaa bilisummaa Oromoo ta'uu hin danda'u. Amantiidhaan hanga dhumatti gaafachuu bilisummaa jechuun maal jechuudha mihiiki gaa bal'ina siidhaa amantiidhaan yoo dhufe amantii keenya akka rabbiin itti buusetti osoon irrisin bilisummaadhaan dubbachuu danda'u amantii irrattis ummata keenya kakaafne amantiidhaan tarsiimeessine ummata keenya amantiidhaan akka inni rabbii isaatii bulu akka rabbii zakkaru taasisuudhaaf qabsoo'e. Namu amantii isaatis barannee waan jirruuf amantii garagaraa waan barannee jirruuf ni barsiifna dhalootaaf mirga amantii irratti nutis ni hoogganna bilisummaa kun Kadir waboo dhiisee waan jiruuf no kanarraa na gaafatan jechuudha baaragee jira miseensi tokko baaraganii jira. Waa'ee kiyya kun asitti miidiyaa irratti hin dubbadhu. Miidiyaan amma interviisii goone yoo kan jiru yoo waa'ee bitaa na gaafate mirgaan haasa'u yeroo baay'ee yeroo na laaltan. Maaliif dubbachuun naaf hin ayyamamu nan dida maaliif iccitii afaanii na fuudhee osoo hin beekne na harkaa dhabamsiisee gaaga'ama guddaa Oromoo irra fida waan ta'eef. Waa'ee kiyyaa miseensi beeku dirqama natti kenname akkaataan itti hojjedhuun qaba akkaataan itti hojjedhu san fakkeenyaaf xiqqoo qofaan siif kaaya miseensa dhaggeeffadhu qaree waa'ee jalqaba leebboo yeroon gaafadhu ambarcuma weeviidha asirraa fuudheetiin isatti chiraabsee dubbadha eenyu hanga hogganticha qabee qawwee hiikkachiisutti mirga waaniin qabuuf. Barcuma kabajamaadha kan dhiigaan fi taphattiin jirre jechuudha. As gubbaa sa'aatii 24 yeroon taa'u isin tarsiimeessuu fi yaadarraa isin qabbaneessuu akkatti Haacaaluu obsitu akkatti Sumaayyoo obsituu fi akkatti qeeroo wareegaman sana obsituu fi Haacaaluu waan isin jiru kana caalaa kan jeen qabu jiruusi. Indandau kanuma galmaan keenya jechuun isa kana ka du'e du'aa baasuuf hin rakkatin hin dandeessu waan ta'eef dhiisi kana kaayyoo isaa galmaan itti jirra waan ta'eef kanatti ciccineeti dhaggeeffadhu wanta akka yeroo laaltu ijara haammataatii fi jaalalaatiin ija shanyiitiin laali ija haasidummaa fi jibban qabne yoo of jaalatte nama jaaladhu yoo of kabajje nama kabajje xiqqoon siif hima miseensaaf hin himuu barbaada. Fakkeenyaaf barumsi ni nambaran waggaa 37 nama 34 mucaa leenjifamaadha. Mucaa bosona godoo waraabessatti hin daladde obboleessa kiyya. Kun faamilii kiyya waraana bilisummaa Oromoo jechuudha. Ijoollee irra qabsooytu kana ka oomishe ana abbaa kiyya haadha kiyya. Gala qabsoo Oromoo kana duu fi duu dhabu
dhaamiti gootummaa jechuudha. Sun qadara. Ammas fayyaadha miti du'aadha. Takkaa fayyaa ta'e hin beeku. Takkaa jireenya ilmi namaa jiraatu yoon qabaannes ni qaba jedheetiniif jajjabeessaa deema. Akkuma ati beektutti malee. Akka ilma namaatti bultii jaarradhee bultiitti jirra nagayaan taa'e hin beeku. Qabsoo fi bultii walitti waan hin deemneef wanni beerrii asirraa iyyuuf waan biraa balleessee sitti fakkaatii waan balleessu. Naatu qabsoo wajjiin hin taatu kamittiin dhiisee isaanii wajjiin biligaa dubartii jala rafa je'eetiin baqadha. Kophaatiin jira. Jaalli osoo achi jiru kophaatiin taa'eetiin asirraa tamsaasaa bula sa'aatii 24 beekumsa. Raabsaatiin bula kaanii fi kaanitti nin kataba siyaasaan barreeffamee kennama. Kaanii fi kaanitti raabsita. Akkasitti dalagama. Osoon dammeessin ni lolchiiftaa nama. Kaleessas barahaa keessa akkasittiin dalagaa bahechuu kiyya kun siif himuudhaafi. Waan biraa tokkollee qara'uu sabni Oromoo isiif hin jedhu. Kana dhaggeeffadhu. Jenera huno kamaalee boolaalli. Ilmoo tokko hin qabu. Osuma bututu bultiin qabu. Osuma bututu kote. Biddeena gaarii nyaatee hin beeku. Yoo dhugaaftee hundi keenya kijiba keenya iyyutti jirra malee biddeena tokko binneef hin beeknu. Dhiisi yaa bo'o. Mi dhiisaa yaa jiran. Rabbiin waa barsiisu waan hin siin jiru kanaan dammaqi. Fafakkeessu kanaa dhiifnu. Riilaa taanu jaalala walirratti riilaa taanu. Garaa wal nyaannu haa wal mararru biliisa. Sanyii biyya kabajamu. Namni obboleessa fi ifirran jaalataniitti jannatan seenu rabbumatu siin jiru. Fakkeenyaaf si hima miseensa tokkotu jira ka maarriyyoo jee afaan natti bantu. Dhaggeeffadhu kottu. Leenjiin alleenjifame. Leenjifamne ati akkaataa nan itti hojjedhu. Fakkeenyaaf ani akkin itti leenjifame barumsa raachaa ta'uu danda'a. Barumsa raachaa. Dabballee kun. Akkin itti leenjifame wayyaane keessa lixee ani waboodhan jedhu. Ani wayyaaneedhaan jedhan huccusaatiin qaba afaan isaatiin dubbadha. Akkin itti lixu waraana bilisummaa Oromoo basaasuudhaa isaa wajjin basaasuudhaaf lixa. Hoggaan lixu hoo boojihameetiin lixa. Yookaan qawwee kiyya qabadheetiin itti lixa. Qaarayo. Isa biraniin ta'asiin lola. Eenyuun waraana bilisummaa Oromootiin ni lola. Siyaasa. Leenjii. Ni lolaan. Waan fedhe hojii isan dhagee waraanni bilisummaa Oromoo. Leenjii kiyya waan. Waan fedhe hojii jechaa. Miseensinis waan fedhe hojjaa oole. Example sii kaawwati. Kanaachi na gaafachuu hin dandeessu calliftee hoggaan siin jee hogganamuu qofa. Seene miti wayyaanee jidduu isaanuma fakkaadheetiin ta'a. Laal. Isaanuma fakkaadheetiin ta'a wayyaanee kana jidduu. Ani waboodhaa beekadha. Wayyaanitti jijjiirame kun. Kottu jeetiin bakka waraanni jirutti geessa. Wayyaanuma kana qabee siin garsiisa jedhee. Kaleessas godheetiin jira.
arras jollumati yet wan ama torbatti sibi morri nabeku hundin simu okay wan jollumati jara mucha telegram harkasatin tolche barati angana sirra qara warkita male mucha telegram tolche arawacha ra jarjartut arawacha ra jajet soqat dirra ka telegram dalager kafitin abbas atin qunnamsiise ichitin sanarra beekamte ajjechaadhan biyyasan keessa arge hitabaasetin fifine dhufe bar achi kaasita baase bar santunarra qabame bar mala seta abba vete gaafa telegram san tolche qunnamtina godu ifif oso mobile ati dedemtu kun injire an mono me arao maka natti haasoo tawa booboo jette waa'ee kiyyaa qorachuudhaaf eenyumtinuu siif hin eeyyamu waanin siinjuu eenyumtinuu miseensi gubbarraan gad xiqqatti maalitti kan dalagu yeroon barbaade waraana loluu danda'a yeroon barbaade faallaa dhufuu danda'a yeroon barbaade qeerransan ta'a yeroo barbaaddu gantuu ta'eetiin dhufa akkaan barbaade ta'e waan hin deemuuf sin galchu waa'ee kiyyaa amfibiyaan waan hin ta'eef bishaan keessa jiraachuu danda'a bishaan ala jiraachuu danda'a sin galchu أنا في وقت سكين فول بيك وانين سكرتي سكوا فديمو كايول هو كلام فاندي لولو كوا فمتي واحد دورة وجي برباكي سونتي أكملتي ورانا بيسومارو متاني ما نسي أسانكي أكملتي ما أكمل ما جتة نوبة ترياتي ويانا يدون سينا التنجي ورانا بطلانين كبتشيسا ديجري سنتيغريدي سا تين أركا كبا ورانا كان جرا كان أركا ويانا كان أركا ديجري سنتيغريدي نرجرو في كامبين سار رجرون أركا كبا ورانا كي يتتايتين والكنا مان تليجرامان ديجري سنتيغريدي كان أرتي كوراني كونسيتي فيديتين جرا نارو كوتين جان أسكاي ستايتين إسالولتشيسا ورانا كي جانا ستي سرقوتشيسا لافتو تيسا تام سايد لينجينا لينجي فميتو كان أتيرو كان كانوا كاو يانه تناركيته جروناني etamiti gantu Mario etamiti lakki kasimiti lakkasimiti hubanno keetu kas qabsoon hin beekne akkasi qabsoon hin beekne dirqamni kiyya hedduu fagoo example si kenneeti jira kanaachi nan gaafate eenyumti nu nagaafachuudhaaf Allisi hunna lolaati wajjin ofeete hunna lolaa beeyta malee akkamitti akka dalagamu kana nun gaafate waan biraati fixadhe think locally act globally jechuun hiikkaansaa waan hin siiyine kana bal'iftee furtee qara'uudha waa'ee jeneraal Kamaal sirrittiin isa gaafadhe Kamaal ebbo yeyin gaafadhe yeyin funnansa qabeeti waan silaa himamuu hin qabne jalqabanime waan silaa himamuu hin qabne inni himamu dhufee dhiyeeffateeti jira daddacha keenya irratti odaa bultii daddacha keenya irratti ummata irratti dhiyeeffate nuti akkana irratti kufee jee qeeroonsii komandoo raga qabna ja'a ragaa san nuuf dhiyeessuu qaba ragaa dhaabichi dhiyeeffateeti jira waan ta'eef dhaabichi gaa hoggansa fidee gaafannee waan silaa himamuu hin qabne asirraa naatu isa qabe an silaa isa qabuu baadheen fidu haa galatoomu kana waan ta'eef laal aangoo nuti qabnu kabajaa nuti qabnu funyaansa isa qabeeti waan hin dubbadani beeti maaliif bilisummaa hayyama waan hin qabuuf bilisummaadha waan ta'eef mirga sabaati dursina waan ta'eef jaron gaafadhu an arsich komiin an sirraa qabu laal ummanni arsiin jiruun an arsiin ninjaan an arargeen anuma malee nama biraatti quban qabu arsiin kun anuma laal
Baale kun anuma Harargeen anuma. Malee Arsiin akkana siin jetti amboomsee maarreen akkana si gaafatti akkasitti Harargeen akkana siin jetti miti anuma. An Arsiin dhugaadha an Arsiin laalaasawa. Tokkummaa jechuun sabboonummaa jechuun akkanatti gosa fi beekanii haasa'u jechuudha. Kun Harargee jechuun kitaaba guddaa ummata Oromootii fi jaalala fi siyaasa Oromooti. Hamma Harargeen mataa walitti hin qabattee hin jaaraminitti dhaggeeffadhu. Oromoon ni jaaramti jettee dooniyyaa firiin guutuudhaa tan mataansi hiikame. Firiin osuma keessa harcaatuun lafatti dhumti malee hanga Harargeen jaaramee gaaddisa isaa jalatti gadin taa'initti hanga Oromoon hundi Harargee firraa jaareen kaayinitti akka kaleessatti heerri Oromoon bulu Oromoon heeraan tumadha yoo jee abadan du'uu malee heerri isaa tumameen bulu harca'uu malee jaarama. Oromooticha firraa beekaa. Kun waan abbootiin teessan kaleessa firraa beetee goote. Hamma Harargeen jaaramee caayaa jalatti qilleensarraa herrifannoo jiru gadin taa'initti immaa sirran sii deebi'a. Oromoo guutuu hanga ayyaana kana muudeen kaa'initti Oromoon waan fedhe yoo godhe mataan isaa waan hiikameef harca'uu malee Oromoon seera tokko abadan waan fedhe godhe matatu hiikkatee Oromoon akkanuma faca'a. Matatu hiikan mata hiikan gaafa odaa bultum walakkarraa onnee san fuudhanii odaa lakkuu oppidiyoon gootee alaabaa san gubbaa keessa Oromoo akkanatti adda bateesse. Achirraa wanni hiikame tokko numa faca'aa miti isa kan. Odaan bultum kun kan seerri jalatti tumamee Oromoon nagayaan bule. Oromoon Arsii keessatti seera tumachuuf gattaa'e, Wallagga keessatti seera tumachuuf gattaa'e, Boorana keessa seera tumachuuf gattaa'e ni dadhabe odaa bultum jalatti ni fixan. Akkuma irraa kana seera isaa odaa bultum jalatti tumatee bule. Eegas booda Oromoon jaaramuu malee hin facaane. San booda irbuun sun faca'e. Irbuun sun eega faca'e Oromoon faca'uu malee takka jaarame hin beeku. Kun waan abbootii keessaniiti kan hin isiniifani. Hanga Harargeen kun ilmaan Bareentoo kun ayyaanni Booranaa Bareentoo kun hin jaaraminitti mataan isaa walitti qabaminitti Oromoon ni jaaramee heera tumatee bula waan jettu kaleessa sin turre arraa sin turre Oromoon faca'uu malee abadan hin jaaramu. Oromoon jibbamuu wal jibbuu malee abadan hin qixxaatu wal firraa beeka. Kunoo siifi. Isitana. I love you, my people. Dhugaadha. Dhugaadha. Fakkeenyi guddaan muwaddiin keenya Rabbi rahmat haa godhuuf kan abbaa keenya obboleessa abbaa keenya Bareentoo kan mac Boorantichi Oromoo nuuf biqilche. Hundi abbaa Jifaar kan jaalalaaf du'e cubbuun qabu. Oromoo hundaafis fakkeenya guddaadha. Muddiin kaniin obboleessa isaa hangaasaadhaan oolcha jedhee ni kijibna nuti ilmaan Oromoo kun. Namni akka Oromoo wal jaalatu hinjiru. Oromoon gandummaa qaba jetta malee sun rakkoon qabu. An Arsiidha an Harargee kun rakkoon qabu. Kun gandummaa mi an Oromoodha jechumatti jira. Kun gandummaan jaamu. Hojjuma jaan Arsiidha ogaa jee asatti Arsiidha. Dhugaadha nuti Arsiidha.
Ana arge dhuggaa jees nuti argeedha. Nuti jimma dhuggaa jee nuti jimma yaa dhugaadha. Soba miti. Soba miti. Nuti shawaa dhuggaa jee nuti wallagga dhuggaa jee dhugaa keenya wallagga. Oromoon akka waliigalatti addunyummaarraa namni akkasaa gandummaa qabu. Oromoon gandummaa matummaan si Oromoo wanni jaamu kunu gandummaadha. Gandummaadha. Wanni akka Oromoo wal jaalatu. Otoo gandummaa qabaachuu baate Itoophiyaadhaa wajjin tokko ta'a miti. Gandummaa bakki inni itti qabu kana Oromoon. Ifirratti miti kan gandummaa qabu. Nama biraati wajjin gandummaa qaba. Akka Oromummaa isatti gandummaa qaba Itoophiyaa kanan ta'uu si jaa madaawan qaba. Gandummaan isaa kana. Ofitti amantummaa qaba. Ilmaan garaadanii ilmaan gurguddaa waan ta'aniif amala akkasitti qabna. Hunduma keenya tokkosi. Gandummaa Itoophiyaa irratti qabna malee walirratti miti. An arsiidha jechuun kun gandummaa jechuudha. Ani baalee ani maal jechuun kun numa jechuudha. Oromoon addunyaa kana guutuu hin beeku. If malee uumama isaatti. Kun gandummaadha. Oromummaa teenyaan gandummaa guddoo qabna jechuudha addunyaa irratti. Faranjiin amala kana dhiisee jira. Reessistummaa jedheen dhiisee jira. Muddiin kun kan jaalalaaf jecha kufe jimmarraa dhufe obboleessa isaa karaa argee oolchuudhaaf kufe. Kumandoo si goone sileenjifna miliyoona 3 sii kennina jedhanii laal. Waan meeqa sii goone jedhanii maallaqa guddaa qaba para kumandoodha. Dargaggeessa. Nuti wala jeefna miti. Kan kunu obboleessa isaa hangaasaa baraaruudhaaf wallahi hangaasaa ni waa takka ta'e Oromoon tokkollee rafee kan bulle beeki. Rafeen bulu ni barata ni kijiba. Ni kijiba. Amma hangaasaa si injattu malee Oromoon. Yoonni waa ta'e maraatee kuti. Dachii tana garagalchiti guutuun siidha. Dhugan siidha. Dhugan siidha. Ofiif wal hin dhiifne malee nama walirratti uumama sitti. Ofiif wanni wal seentuuf walirratti ijaaran siyaasaadhaan. Bakka tan akkaan itti kee bireen washirraa godhu laale. Walirratti ijaaran akkamitti walirratti ijaaran Oromoon hundisaa yookaan qeerransa yookaan leenca yookaan harree ta'e osoo jiruuti akkam godhan ati adurreedha ati hantuutaa jedhiin tokkoon ati qeerransa ati jawweedha jedhiin leencuma kanaan ati leencuma kanaan ati adurreedha ogaa jedhan ati immoo hantuuta ogaa jedhiin ati immoo lukkuudha ogaa jedhiin leencuma kana bakka meeqatti qoodanii walitti garagala wal afaan garagala walirratti waan ijaaramaniif this is politics bright si godhu jira dark psychology waan hidhaniif bright psychology dhaniin si kutti jira bakka tana walirratti ijaaran ati leenca siinjaan arsiidhaan leenca jedhanii baaleen lukkuudha jedhanii shawaadhaan ati boofa jedhanii wallaggaan immoo ati gogorriidha jedhanii harargeedhaan ati sololiyaadha jedhanii kanumatu isinirraa ammaas karra bareeduun nu nyaataa jedhanii jidduu tana dhaabbatanii leenca hoggaa wal nyaachisan leenci kunis naa bareeda naatu bareeda je'eetuma wal nyaate ati leenca ati adurreedha leencuma kana waa walii wallaalchisanii hoggaa ka wallaggaa kun ani leenca ati obboleessi kiyya kamitti lukkuunaan jetta hoggaa jee lakki ani leenca ati kamitti lukkuunaan jetta jaa kabaalee kun kaarsii kanaan ani barqeerrensa ati lukkuudhaa jaan akkamitti anis qeerrensa akkamitti ati qeerrensa taate ani leencan ta'in jaa akkana wal nyaachisan walirratti ijaaruudhaan walii galle Oromoon hundi leenca sibiiluma kanatu makiinaas ta'a xayyaaraas ta'e sibiilli sibiila sibiiluma kana tumanii sibiilumatu sibiila tuma laal
sibiilu makanatu sibiilatuma. Sibiilu makanatu laal qadabataa piinsaa ibidda keessa kaaya. Sibiiluma sibiila fuudhee baalastara ibidda keessa kaaya. Sibiiluma maqaansaa ka piinsaa ta'e kunis kan baalastara ta'e fuudhee ibidda keessa kaayu kunis sibiiluma maqaansaa. Ibidda keessaa piinsaan kunas fuudhama sibiiluma akkasaa kan akkanatti qabee. Madooshaan kunis isuma. Sibiilumatu madooshaas ta'e. Sibiilli tokko piinsaa ja'ameeti kanuma sibiila ta'e. Sibiila akkasaa baalistaraa kana ibidda keessa kaa'ee gubee baraffeelee bar. Qabee duratti qaba. Piinsaan kun akkanatti qabee. Kun immoo madooshaan ni tuma. Sibiila akkasaa kana. Sibiilli tokko duratti qaba, sibiilli tokko ni tuma. Sibiilli tokko ni tumama. Maqaan isaanii immoo sibiiluma. Isuma kanatu abilee ta'e mancaa ta'ee seefii ta'e ija'ame malee sibiilli sibiiluma. Laal wal tumsiisan. Sibiiluma kana wal tumsiisan. Beeysanii namni qarasitti godhee si tumee seefii sin godhatini ifiif tumii seefii wal godhadhuu jechuudhaan si barsiise. Ana odaa bultuni. Da keessattuu Harargeen fakkeenya guddaa isiniif haa ta'u. Mucaan obboleessa abbaa keessan Macca Boorantichaa kun yookaanis isin ilmaan Bareentoo Arshii fi Harargee fi Shawaa fi kun hundi ilmi wasiila keessan Macca Boorantichaa kun fakkeenya guddaa isiniif haa ta'u yaa warra wal nyaata. Yaa warra jaalalaaf hin du'u. Eessaa dhufee Harargetti du'e garte. Jimmaa dhufee Harargetti du'e. Laal Oromummaa waan isin nama. Laal jaalala waan isin nama. Ati kee kana xiqqeessuudhaaf. Deemu. Bakka namatti godhe. Hayyuu guddaa beekaan ummata akka hin qabne irraa dhalate hayyuu akka hin qabne ta'a. Akka kan namatti godhu warra irraa dhalatan sanyii irraa dhalatan. Nabiyyiin fedhe ummata akka hin qabne keessaa yoo dhalate nabiyyii akka hin qabne ta'a. Ummanni isaa akka gara waan hin qabneef. Abbootiin keessan beektota gurguddaa turan Waaqos Haji Adamiis Jaarraanis Elamoo Galxootis Taaddasa Birruutis Laggasa Ogiitis Jaatanii Aliitis akka waan nuti waan hin qabneef akka hin taanetti badan ummata akka hin qabne osoo isinillee injifnuu dhaloonni barachaa dhufee arra Jawaarfatti akka goone. Abbootiin keessan Haacaaluurra dhidhiiraa walliftoon kan arraa Haacaaluun as ga'uudhaaf akka awwaalamu Haacaaluun kabajaan awwaalame aruusaa bara Haacaaluun itti awwaalame carraa Haacaaluun itti awwaalame namni harkate hin jiru bara namni du'an oolle hin jiru carraa Haacaaluun itti awwaalame hin jiru bara harkate beektu kan Haacaaluu caalaa Oromoof qabsaa hedduutu jiran kufan beektonni isa caalaa arraa Haacaaluun as ga'uuf warra dalagan warra Kadiir as ga'uuf dalagan warri Johaar as ga'uudhaaf dalagan kan kaleessa Oromummaa jedhanii dubbachuun yakka gaafate isaan kun Waaqa guutuu fa'a. Abbootii keenya Rabbiidhaan na dhiigammadhaa fa'a. Kan achi buute hambisaa soolee fa'a. Kan maatiin ja'a achi buuteen isaanii dhabame. Haati isaa arra nama isa gaafatu qabu. Arra ilmaan Haacaaluutiif manallee bituu dandeenya jirra. Ilmaan noo gobanaatiif mana billee. Haadha hambisaa soolee ilmaan ja'a haadha abbaa mana siitis dhabdee qabsoo keenya irratti. Darsa keessa keessi namni isii yaafate hin jiru. Mataa kiyya naannawaa. Waa'ee qabsoo keessanii kana jechuudha. Waa'ee Haacaaluu tokko qofa miti kan kaafnu jechuudha. Yoon kaase dubbadhee fixuu hin danda'u. Imimmaantu dhiiga.
sammuu kiyya ismaraachisa waa'uma abbootii keessanii yookaan kaase karaama abbootii keessanii santu na keessaa lola jechuudha santu dhufee namarra baha karaamaan sun abbaa barbaadeerra rabbi kaaya karaamaa ittiin fayyadamuun mirga keeti yookaan irraa badde yookaan irraa fayyadamtaa arrammoo dammeexee beekuu qabda abbootiin keessan waa'ee kana abbootiin keessan dhadhaadhaan huccuu miiccattee deemaan huccuu goggeeffachaa turte Yalamoo galtuu irra hawultiin qabu hundee bareedaa irra hawultiin qabu kan jalqabe siniif dhukaase Usmaan yoo Muusaa nama shaniin awwaalle eebbisa addunyaa awwaalaa unu dorgani Yoosef gammachuu kanatti cabsan akkana cabsanii bare Yoosef akkana cabee bu'ee bare awwaalchan akkanii Bishoftu keessa darbanii osoo namni arkuuti Hacaaluu tooftaan ajjeesanii arra dammeeni Hacaaluu keenya sirriitti awwaallanne jirra amma dandeenyu yaadne jirra carraa Hacaaluu namni argatee jiru dhugaa dubbachuuf amma Kamaal arkinee awwaallanne jirra Kamaal ebbo arkinee awwaallanne jirra reef kasaan agarree baram Hacaaluu reef kasaartu arganne miti kanan arganne bar kantu kan daranii bar kam jetteeti kamtu dhiiraa miti jettaan siidaan jaaramee fi Kamaaliif miidiyaan lallabee fi guyyaan ayyaana kabajamee fi Kamaaliif guyyaa lama poostu godhannee callifnee miti achi buutee saareef kasaa arganne Kamaal eebbootiin baan amantii nu barsiisi kun ilmoon arganne Hacaaluun ilmoollee argateera jaartii fuudheen beeku jiruu gaarii jiraateen beeku Hacaaluun Ameerikallee nuu dhufee jira wantallee nuu dhaqee bakka hamma lubbuun jirutti arkee jira gammadee jira nuun darkinee jira kun waa takka nagar baala keessatti dhalate nuuf baala keessatti rakkinaan guddate jiirrabbii barate qabsoo Oromoo barate machaa waa guddate bosonatti nuu qajale ni du'ee ni kufee qabsoo keenyaaf reefkisaan argamne mee ilaali reefkisaan argamne reefkasaa arkineen awwaallan kunoo maal jettaan haya kana hoo maal jettaan mee kana hoo maal jetta gaa Oromoo Kamaal eebbootiin baa kichuu meeqatu kufe dubri shamarran meeqatu kufe kichuu meeqatu cabee mana keessa jiraarraan tan tawallaansa dhabdee eenyutu isaan yaadate daa'imman ammaas osoo xurii isaanii hin arkin shamarran arkitan miti gaafa Jawaarfaan Hacaaluun fadhiidhaman daa'imman xixiqqishoo Arsii keessaa Baalee keessaa akkasi kuftee quba qabdan miti guutuu Oromiyaa keessaa ijoollee xixiqqishoo dhagaa gurrattee baatee ni beektan miti tarasaa sana adda addaa wadaay kana keessatti dhaamtee ni beektan miti taciroo kana keessatti dhaamtee ni beektan miti isaan sun bakka dhiiraatu hin geenye ijoollee keejii barattu kam dubbattee kam dhiifta akkasi baleeyyan kiyya kitaabni keessan dubbadee kun kitaaba seenatii haala baay'ee namatti mi'aawu jaalmooyin akkasi jaal tokkichoo ci buutee isaanii nagarreetu waa takka ilmoon qaban waa takka dhalanii qaban shamarran meeqaatu irra bosona jira isinis jireenyummaan biyya Dubaay isin kaa'u biyya Suudii isin kaa'u biyya Ameerikaa qabsoodha kun hundi biyya teessan jijjiiruudha karaa irratti duutan baharaa isin nyaata mana hidhaa isin nyaata arabatu waa hunda isinitti haasawa wanni nama hin geenye hundi namatti kun hundi qabsoodha boru nama taanaadha wallaahi nama rabbi nu godha kun hundi qabso eenyummaa keenya jiraachisuudha hangaasan
waan dhiirti takkaa Oromoo keessatti hin goone dhugaadhaan miti jechuun dandeenya. Dhugaadhaan miti jechuun dandeenya. Dhugaan kun kan dhiigaan mirkanaa'e dhiiga muddiin hin mirkanaa'e waan ta'eef. Lubbuutti wareege waan ta'eef dubbiisa. Wanni lubbuu wareegee barangaasaaf osoo hin taane dhugaa inni dubbachuu deemu kana. Fakkeessuudhaaf dhugaa dubbate akkamitti jechuu dandeenya? Maaltu garaasaa nu beeksisa? Wanni inni dubbate sun fakkeessuudha. Wanni inni dubbate sun fakkeessuudha. Balleessite laal kwaalitiin inni dubbate. Laal kwaalitiin inni dubbate laal. Abbaan fedhe dhiirti baafeetee ministeera namni kun obboleessa keenya. Ministeera barangaasan hin beektu. Eenyuma caalaa Baqqalaa caalaa Jawaar caalaa aangoo qaban. Ministeera obboleessa keenya mootummaadha paarlimantiidha. Dhugaa dubbachuuf yoo Oromoo irraa tokko innis keessan qabareen. Akkuma Jawaar qabareen tokko kunis qabareen. Dhiirti bareen tokko dhiiru dhugumatti dhiira. Bareen tokko kan siin jee qaamnis loluu qaba. Akka kiyyee keenya uggate. Qaamnis loluu qaba. Bareen tokko gamma qaajii kan sitti kaase. Qaamnis loluu qaba. Abiyyee keenya hundee bakka irraa hundi keenya itti dhufne waan ta'eef. Bakka asiin irraa dhufe bareentu. Abiyyee keenya maqaa abiyyee keenyaati. Akka kiyyee keenyaati. Yoo kanarratti walii galee qaba. Yoo kan wanni nama taanu. Hayyoota nu keessaa dhalatan guddisuu dandeenyu. Bareentu waan jiru kan. Gabaabatti kunis. Barcuma san gubbaa taa'ee paarlimanti mootummaadha. Gavarnimantiidha. Inni aangoo guddaa qaba. Gavarnimantiidha. Aangoo qaba eegamaadha. Mootummaadha bare. Batoonni ilmaan bareen tokko namoo. Oromummaa irratti waan isaan qabamoo. Achi gubbaa taa'ee shanee takka laal point laal jecha akkatti hiikattu shanee takkaa isin baqachiiftu malee isin baqattu harkeen beeku jeera gabee laal point dinqisiifadhu kaate waraanni bilisummaa Oromoo siimee jira ammas akka jedhe laal ammas deebisee akka jedhe yoonuma dhugatti dhiiraaf hin quudhineedha malee ija beekumsaatiif ija jaalalaatiin yoo kan wallaalu ta'e dhiirti kanaa kaleessas hin turre akkas hin turre. Haqa rabbisan eenyumti nu dubbatu eenyumti nu citaa'e eenyumti nu dubbateetis hin beeku. Dhugaa ana kaje warri irra faarsinu kun tokkoon isaanii. Man dubbatin meeqatu jira me angasa qofa jirra jira gurguddaan meeqa jiru kan isa caalaa aangoo qabu lammaanati lammaa jettuun dubbatin lammaanati lammaa magarsaati dhufuu qaba jettu dubbatin waan dubbatin sana dabaase shanee isaan shimallis faan jaaraniitu ummata barbade isaa jira malee la point hoggaa waraana qulqulleessu shanee jaalmarroon jaaree miti ummanni Oromoo jaaree miti ni kijiban laal akkinni jee garte meeqa gaffa geessi laal akkinni jee bakka inni taa'ee jees gallaal Jawaar ati sirri jirta dhiifama this point namni dhiifama sii godhuusaa osoo hin taane ati dursitee dhiifama gaafachuu danda'uudha ijoon dubbii dhiifama gaafachuun sodaa osoo hin taane inni ministeera gadi bu'ee aangoo isaa sanirraa obboleessa isaa Jawaar gara dhaaba siyaasaa jaarutti jira kun aangoo guddaa jaarame qaba
gadi bu'ee obboleessa isaatiif aangoo san gubbaa taa'ee aangoo guddaa sana osoo qabu aangoo guddaa qaba ministeera paarlamentii mee dhaggeeffadhaa jedhan sammuu jaallatiif onnee jaallattiin dhaggeeffadhaa gadi bu'ee obboleessa isaatiif dhiifama gaafachuun jaalala dhaloota barsiisuudhaaf ilmaan bareentoo ta'uudhaan bareentoo hoggaan siinjuu qabxii qabadhu gosatee hombeeynati nama miti bishaan gabatee anarsi jechuun dandeessu ni baalee anargee jechuun dandeessu kanaaf waliin si borcan kanaaf harma keessi muran kanaaf lafee calanqo sirra bobeessan kanaaf tapha hunda keessa ala si baasan gara hujumattu ilmaan bareentoo waa'ee keetii yoon si hime waa hedduudhaan balleessaan dubbadhu adabu gadi bu'aan gosa Jawaar kiyya naatu balleessu jechuun barsiisuudha galata dhugaami saba kiyya kabajamaa aangoo isaa sanirraa gadi bu'ee eentu isa gaafate Jawaar dhiifama kabiraa hedduutu jira miti foontu foonii dhiigaale lafeetu lafee walitti cabee kaleessa jaarraa fi waaqoo guutuu jidduu waadaan sun waan waadaan sun waadaa dhiigaati waadaa bareentumaati obboleessa isaa gadi bu'ee amazing kun waan tokkollee waa'ee caaluutis tokkollee isinitti namni achi gubbaa taa'ee dhiirti tokkollee hin jettiin beektu isin jiru onnee isaan na ajaa'ibsiise isuma dhugatisi nin baarage siyaasaaf jecha kana jee maaliif jecha kana jee jechuun hin danda'a dhugaa jirtu siyaasaafis jee jechuu baate dhugaafis jee jechuu baate wanni inni jee dhugaadha moo dhugaadha miti wanni inni jee dhugaadha moo dhugaa miti siyaasa maalire haqa si hime moo kun siyaasaadha jee jechuun barbaachisa haqa si hime wanni akkas jennu faasidummaadha yookaan tuffii ilmaan bareentoo irraa qabu yookaan hayyuun bareentoo maa biqilaadha malee waan dhiirti tokkolleen hin jenne qabsoo Oromoo keessatti abbaan fedhe hin jenne je'ee jira ano da bultu mirkanse wani nan ummata Oromoo irratti mirkanse ummanni Oromoo dhugoomsaadha hangoo kiyyan dhugoomsa gaddacha Oromootis dhugoomsa dhugaadha goota guddaadha dhugaasan gootummaan nama Oromoo dhaaf ragaa bahu dhaabaaf osoo hin taane isa kana gaafiin kiyya otuu Shimallis Faana akkasatti dubbatanii osoo warri maaliif abbishee fi maariyyoon achi gubbaa jiru kun achi gubbaa silaa akkanatti dubbatanii wanni qawwee fudhannee daggalatti yaaduuf hin jiru. Wanni dhaaba biraa ijaarruuf arraasis jiru. dantaa saba kiyyaatiin dursa jee yoon du'es jee dubbate batat jee akka daa'imaa booy aangoo qaba mindaa guddaa qaba sittiziina kanaadaa qaba hangasaan dhaggeeffadhumas galata hangaasaatiin si hima waan inni badii isaatis nan beeka badii hangaasaan nutti hojjeterraa gocha hangaasaan nu godheen wal madaalchise anoodhaan bultom daddachi kun
guddaatu irra madaala. Kanaafin sharra yaraasaa irra khayra yaraansaa waan madaaleef kennaan inni qabu. Arsiin akka arsitti sagalee qabaate akka dubbatu arsii gaffageessee ka jaare Johaar osoo hin ta'in hangaasaadha beeki. Akkana moo kana? Arsiin akka arsitti gad dhaabbate akka dubbatu kan tarsiimeessee caaseesse miidiyaa kanaan hangaasa Ibrahim malee dhaloota arsiiti miti. Iji guddaan arsiidha hangaasa Ibrahim. Akka arsiin beekutti sakkaroo. Shoora guddaa taphate. Arsii irratti raggaasa sisii komando ilmaan abbaa isaa kana dirqama hin qabu. Namoonni beekne waa hedduus jedhe. Waa hedduus dubbate. Arsiidhaa jechuun waa hedduu dubbate. Arsii mataa ol qabachiise. Ni jaare. Galata guddaa qaba. Johaar miti ka jaare arsii. Hangaasa Ibrahim. Johaariif harka mirgaa guddaa ture. Waa hedduu waa ijaaru. Jimma irratti immas humna guddaadha. Argeen jarri hangaasan. Arsii jaare. Jimma akka jimmummaadhaan sagalee isaatiin dubbatu hangaasa Ibrahimtu jaare. Abiyyi miti. Kennaa namni sun qabu. Subhaanallah. Dirqama qabaas. Ilmaan macca booronticha kabbaasaa waan ta'eef. Hangaasaadha. Gara waraanaatiin waa hedduu dubbate. Hangaasan ummatan tuqe hin beeku. Waraana tuqe. Waraana lola. Waan irraa loluufis nan beeka. Madaasan nin beeka waan inni irraa loluuf. San tolchinee xayilichaa jira nutis. Waan inni waraanaan lolu san dhugaadha. Waan inni waraanaan lolu dhugaadha. Dhugaadha. Kaleessa sirriin turre. Abbootiin keenya sirriin dalee. Harargee irrattis Arsii irrattis sirriin dalee. Yoo bootee dhugaadha jee. Badiin inni jee ilmaan mishiinarii jechuudha. Saba tuquu hin danda'u. Nu hundi nu badii qabu. Kaleessa. Arra immoo waraanaaf bu'aa guddaa ragaa ba'e. Dhiigaan marroo miti ka ragaa ba'u. Achi keessa taa'ee waan ummanni wallaalee afaan wallaalee akka waraanni kun hin kufne siyaasan isaa kan dhawamne laal. Shanee isin jaartani malee waraana bilisummaa Oromootiin miti jechuun jecha guddaadha. Jecha wareegamaan dhufe. Waan ati amata waggaa feete yoo dalayde ati tolchuu hin dandeenye. Ati qawwee loluu dandeessa malee siyaasa kana tolchuu hin dandeessu. Dhugaa siif hin himu. Siyaasa inni sii tolchee kana. Waggaa dhibbatti tolchuu hin dandeenyu. Siyaasa inni nu tolchee. Dhugaadha. Kanatu injifannoo guddaa qaba. Galata qaba. Yeroo badii balleesse badiidha. Badii namaa itti daballee irraan hin reefnu. Nuti haasa'u kana beekna. Hangam mattoon hin beekne. Kanaaf uummata Oromootti raggaasisaa jirra. Yoo amma waatee Oromoo tokkollee inni sabbara hangaasa maraatu muumasaa kanaan hammaatee tolee bar ilma fi namni gatu hin jiru. Hin beektu. Ilmoo fi akkanaan yoo waatee Oromoon deebisaa. Ammas yoo ta'e dhugaa dubbate. Dhugaa dubbate. Dhugaa dubbate.
free speech dubbate mirga dubbii walabaati dubbate akka daa'imatti boo'e dubbate batatatata jee boo'e gara naraase bakka qabatu wallaahi wanni inni jee siyaasaaf maali yoo miti dhugaadha wannummaan inni jeesan dhugaadha isin hin beekani dhugaan inni dubbate sana kun duuba siyaasa ta'a yoo fakkeessu ta'a dhugaadha dhugaa si himee jira kalaas maal jettee siyaasa deetta Jawaar Itoophiyaa kuftee kaafna ogaa jiru siyaasaaf jee nuti wanni qabsoinuuf iccitiin kun siyaasicha kana akka nu baasuuf miti wanni lolluuf mirga keenyaaf waan inni nuun jee kan waan siyaasaadhaan nu kaamsaa jiran kana qabsoo keenya kana waamee kana fanfaajjeessanii walitti duudaa garaa godhutti jiran kana nu baasuun Jawaar indiifama jechuun sun bar siyaasaa Jawaar hammam takka guddisee fi eessa akka tarkaanfachiisanii beektaa kabajaa Jawaar safaataa miti hangoo sarara gabbuyeetti gaccabeeti obboleessa kiyya je'eeti malee deem jechuu danda'a hangoo qaba kun dhugaadha moo dhugaa meeqantis kanaaf hagala ta'u dhiirummaa jechuun dhaaba siyaasaa ta'uu osoo hin taane dhaaba siyaasaa ta'anii uummata Oromootiif ragaa ba'u jechuudha. Waboo ta'uu jechuun waboof ragaa ba'u osoo hin taane waboon uummata Oromootiif lubbuu wareegaa miti kaatee lubbuu uummata Oromootiif wareeguudha. Kaafaa ta'uu jechuun kaafaa of ragaa ba'u osoo hin taane uummata Oromootiif lubbuu baaftee wareegamu jechuudha hiikkaan isaa wanni dhaabbateef. Badhaadhina jechuun badhaadhinaaf ragaa ba'u osoo hin taane uummata Oromootiif qalamtee dabruudha wanni dhaabameef. Dhaaba sadeenuu nuutu dhaabbate jechuudha. Nuti badhaadhinaan loluu kaafaa hodhaan loluu dhaaf dabballeen waraana bilisummaa gajoollatti dhaggeeffadha. warri as gubbaa waamee kanatti qaraatee sabana harkaa waliin dhoytu dhaaba bakka buutee maqaa dhaabaatiin waan balleessin waraana kana biyya nyaachiftee uummataan duudaa gara waraana bilisummaa Oromoo godhin haasawwan beeytuuti waan inni si qaraa isurraa gattaa'e qara ammalee waa'ee waraana bilisummaa Oromoo dubbachuun waa'ee qabsoo Oromoo dubbachuun waa'ee uummata Oromoo dubbachuun hin danda'amu uummata Oromoo wallaalaan borcuun hin danda'amu jecha nuti sii keenyeen ala yookaan siyaasa Oromootiin dubbadheettee uummata Oromootti dhuftee alaakte jechana no dan bultuma si kaayur cimseetti si wajjis waraana guuturatti si wajjis kun kallattiidha eenyumti keeliibii keetti no gadufte ati jennuti kenniiniin ala Jawaaritti afaan banuu kaafaa wette kaanitti afaan banuu tas akkan dandeenye cimseetti si wajjis nuti badhaadhina siyote dhiiga keenyan dhaabne tola namni nu opinion sote iga boti durabe akare muka darbine wan shi dan nu dabnu da farka qabna tan qabnus qabne dugada ummata Oromoo tajaajilaa jira hammadan kafaos abboti keenya
kaafaa ofi badhaadhaa fi obbidii ofi waboo iddoo waan jiru nam tokkollee wanni beeku jiru. Sababa dhaaba kanaatiin sababa waa'ee kanaatiin uummata Oromoo jidduutti osoo hin qara'in osoo jeneraal Oromoo political science hin qara'in jeneraal political science Oromoo kan baratinitti hanga leenjii kanaan qabaatinitti mataa keetiin dubbadhu malee akka agumaa baay'isaa san akka beekan gulummaa san gaaga'ama guddaadhaaf yoo ni dubbatta akkanan dubbadhu kanatti akka dabballeen isin kaayu kanatti dubbadhu ofirraa kaatee lubbuurraa dubbachuun hin danda'amu. Cimsate si wajjin akkeetti itti dubbattu Arsii arrabsu Harargee arrabsu Shawaa arrabsu Kaafaa arrabsu maal arrabsuudha loo nuti diinni Oromoodha diinni badhaadhinaatis diina Oromoodhaati diinni Kaafaadhaatis diina Oromoodhaati diina uummata Oromooti hundi keenya diina uummata Oromooti bifa garaagaraatiin tamsaanee qabsoofne malee diinni keenya tokkodha uummata Oromoo hangumsuudha. Yoo dandeesse caaseessiti maadheeffadhu dammeesse sammuusa. Oromoon dhaaba qabaachuu qaba dhaaba nagaa qabaachuu qaba dhaaba waliigalee barcumarra taa'u hirkatee Itoophiyaa wajjin tokko ta'ee ijaaramee biyya tajaajilu qabaachuu qaba yes qabaachuudha qaba hundaasi balaalfatee san eeguu qabaachuudha qaba waraanaan qabaachuudha qaba kanu hunda isaanii yaada keetti deeffadhu diinni keenya diina biraati kan Oromiyaan nu saamuu deemudha. Ha'i badhaadhinnu maannu badhaadhina ta'e akka achi gubbaan jiraanne bar diinni kun bar hin fedhuu bar akka nuti isa jalatti ijaaramnee tokko taanu hin fedhuu bar isaan akka fayyadamnu hin fedhuu bar walitti duudaa garaa nu godhanii isaan akka fayyadamne barbaadan hin beekanii kana. Isuma kan akka jibbinu nama faa beekaa ajjeesanii akka nuti gadi qubannee mana hin jaarranne isaan hin fayyadamne nu godhan bara meeqa isuma kana isuma abbootiin keenya nu dhaaban obbidii uummatanaan akka nuti hin fayyadamne akka nuti manarraa hin jaarranne akkuma akka bineensatti baqannu kanuma ifii dhaabne kana ofiif dalaganii beekan ifii immoo mana ittiin jaarratan warri Amaaraa kun warri diina keenyaa kun warri naftanyaa nummoo beekaa siyaasaa sammuu keessa nu kaayan nama jeesanii wuu jennee akka dhaaba keenya waa hundatti maraannu akkas nu godhan obboleeyyan kiyya yoo this politics sadarkaa kanatti dammaqinsa keenyaa olaa guddifnu malee sadarkaa naan diraas dammeessu kana koot wanti xiqqishoo ganda keessaa dhiisi nama guddaadha sabni kun saba guddaadha saba kabajamaadha. Waraana ijoolleedhaati miti dhaaba ijoolleedhaati miti kaafaa waan ijoolleen taphattu ni miti dhaaba dhiigaan dhaabbate waan abbootiin keenya nutti kennite bilisummaa uummata Oromootiif nutti kennite waan ta'eef seeraa fi heeraan oofuudha dhimma badhaadhina irraa qabdaa dhimma sanitti dhiyeeffattee balaaleffachuudha achuma keessatti kannisni waan tokkoon hojjetu waan gara garaa hojjete uummata tajaajilee dammachiisa waan ta'eef sibiilumaatu sibiilumatu sibiila qara asiinis ka qaru sibiila sooftuun kun ka qaru kun mooradiin kun sibiiluma kan muruusisuma hundinuu ilma namaa tajaajilan sibiilumatu bakka hedduutti qoodamee uummata tajaajila jechuu kiyya siyaasaan isaa ichittiidhaan gadi fageenyatti ni himamu namaaf kanaaf waan hin gaafatin waboo waan itti gaafatamtummaa Oromoon kenneef qaba waan itti gaafatamtummaa mataa isaa qaba akkaataa itti hojjetu qaba seeraa fi heera qaba kunis akkaataa itti hojjetu isiniif himaa jiran hayyoottan kanaaf diin islaamaa dagaagu rabbi islaam milkeessu dammaqinni keenya kanarraa kun isa kana fakkaata galata rabbii kanaaf dhiyeenya kana dubbii kanarra turre ragaa waa'ee jira hangan gaafadhetti yeeyyii
nyaate jaan yayyin ni nyaatanii akkuma nabii jallaa Yaaqub waa'ee Yuusuf yayyiitu nyaate jennaan yayyii isintu Yuusuf nyaate jedhee yayyii gaafateenis yayyii bosonaa yaamee gaafadheetin jira yayyiin nuti nyaannee jaan gaa amma raga qabna Abu Musaffaan jaanii jira ragaa sana hoggaa nuu fide achirra dhaabbannee dubbanne jechuu keenya waa'ee Kamaal Amin arkadheessa amma dhumattiin itti ejjennoo fudhadhee loleen dhaabichaan waraanni sogganame dhufee waan silaa dubbachuu hin qabne dubbate kabajaadha dubbadduun jeen sammuu namatti miimoorii namaa kun silaa hayyaman qabuuti dubbattamoon dubbattuu qofan asirraa labse obboleeyyi yoo narraa sitti si leenjise waan inni si leenjisuuf achi jettee Jawaar jettaa bare as qabsaawaadha ka dalagu kana hunda nama keessaa baheeti cuunfee dalagee si dammeessa malee anzannaa ciidha obboleessa keenya akka malee nu baasannaa ciidha wayya gara dhiyaatti hoggaa ammas dubbaddu waan sannu ni qabbanoyti yoon qabsoota na keessaa baate jedhe ummata na rakkisa keessaan dhufee anaa ni qabbana hoggaan oowwise akkatti oowwitu laalme tajoo artuun ni oowwiti tuun ni oowwiti isinummaan kunu isin oowwita sammuun keessan haara isin galfate isinin dhiqaa waan ta'eef dabballeetu nama dhiqaa yookaan ni qabbana isin ulaalame miidiyaa kana garaa amantiitiin waan inni itti seene ilaalime garaa amantiitiin yeroon seenu garaa amantiitiin yeroon lixu Sayyidina Khalid yeroon taa'ee dubbadhu akka nama jihaada gubbaa jiruutu jarrasu erga ka Sayyidina Khalid akkas ta'e qabsoo mirgaa godhu irratti anis akka nama jihaada gubbaa jiruuti hogganaa sawwan waan biraatiin harkaa uumama kiyya rabbitu naa kenna akkasii hogganaa uumama hin beeku keessa walaa hubannu mucaa kana usun facaasin isin oomishne isin nama nuu taatanii isin bilisoomsina osoo sammuu keessan isin hin dhachiisin osoo sammuu isin hin bilisoomsin qaama keessan bilisoomsina osoo bilisummaa isin hin barsiisin isin bilisoomsina jechuun manaama obboleeyyan kiyyoonni kanaan jiru kanuma namni ka'ee hin bilisoomu waa hundaan jechoota isaan dubbataniin akkaataatti dubbataniin teeknikaala siyaasaa akkamitti akka dalaganiin akka caaceessanii akkamitti akka dalaganiin kana hundaan waa hundaan beekumsa garaagaraatiin sammuu keessan dammeessinee oromummaatti isin tarsiimeessinu malee addunyaan kun kamuu kakkasitti bilisoomeen jiru jechuu keenya daaraynu malee bilisummaan hin jiru wareegamnu malee bilisummaan hin jiru dalaynu malee bilisummaan hin jiru mana keessa taa'amee wayii ilmoodha moo kan siree gubbatti siiru kan kadiir wannani montajee kabajaadha jee siree gubbaa ciisee dalaguu fi ati nin bilisoome jechuun hin jiru kanaaf yeroo tanaaf akkanumatti akkuma duduure jechuu keenya akkanumatti ajjeefamne jechuu keenya hin dalayne irratti hin dalagamne hangammatti sabarratti dalagaan turre walirratti dalagaa turre wallolaa turre malee barumsa barsiisaan turre sabni barachuu qaba sammuu hidhachuu qaba waa hundaan teeknikaaliin gattaa'ee dabballeen sammuu isaanii dammeessuu qaba har'a miidiyaa guddaa qabna asirraa tamsaasne jechuudha wanni gaazexeessaan oofu gaazexeessaan Oromoo kophaadha kun dabballeen kunis waan kophaa wanni hoggansi oofu kophaadha kunis waan kophaati kun ka barsiisu kun artiidhaan barsiisa diiniin barsiisa maaliin barsiisa gosa hedduu fakkaatee barsiisa fedhuma araadaa ta'ee barsiisa gosa hedduu ta'ee barsiisa fedhu araadaa ta'ee dhufee barsiisa fedhu gosa hedduu dhagaa obboleeyyan kiyya staayilis barsiisa ka hedduu fagaannee kutuu qabna akka malee fagaannee kutuu qabna namni irra xayyaara samiirra oofaa jira xayyaara tolchutti jira yoo xayyaara tolchullee dadhabne oofu yoo makiina tolfachuu dadhabne dhaloonni boru akka tolchan ajajuudha yoo nuti irra facaanii jiran dhaloonni keenya immoo ilmaan qabdan boru isin ilmaan daldaltan akka isaan hin facaanne ilmaan keessaniif hundi keessan akka dhuunfatti seenaa tokko dhiisaatti dabra qabrii galaa qabsoon hunda keessan irratti dirqama isaan kun yoo dadhabde ergaa nuti dabarsinu ummata keetiin fuudhiti dammeessii barsiisi ummata kan kee yoo tajaajilin ergaa nu jalaa fuute ummanni kan kee wallaala keessa jiru nuti dafqinee baranne nu barsiisanii tumamaa baranne ummata keenya tajaajilaa barachuu qabne jenneeti waa'ee ummata Oromoo kan hoggannu barsiisan
بايسيا واحد قدام اللي يدوك بقى نيل انجزامي تورمون قافة ترتيبة قبلوني برسي سامتي ترتيبة سنة ديبيو قبنا I love you people. jecha onneen dhaggeeffatan malee gurraadha. Rasuulli Rabbiitis barsiisanii. Ambiyoonni Rabbi irraa ergaman hundi barsiisanii lallabaniiti. Warri didee ni boolla lixan ni gabrooman warri fudhatan immoo ni bilisooman. Beekumsa Rabbi kenneefsa beekumsa Rabbi namaa kenna. Yoo har'aan tana walitti sabbarree wal jajjabeessine malee obboleessa kiyya asirratti goggogeetiin si barsiise jechuudha. Kana dhiirti baafeerite Oromoo keessatti gooteen beeku. Dirqama natti kennameef malee wanta dhabeeti. Waa hundaan mataan keessa waan isin dhaawameef maraattanii kuttan osoo isin keessa jiraachuu baadde. Akka kana laaltee Hacaaluu obsitu kaan hoggaa ta'e siin obsisiisa kun hoggaa wareegame dhufeetiin si wajjin bututa. Kunoo kun hoggaa laalte kunoo haa akkamii gaa qabsaa'aa akkamii kun. Rasuulli Rabbii asaabota isaatiif hunda isaaniitiif jazaadhaan bilaal akkana jee kaayame ati yoo akkasitti nuu kaayuu hin beektu. Maal qabsoo ture maali raaqa keetiif dhumaa jirraa miti maali. Hakni kun akka Rabbiitii miti maali. Bilaal kophaasa Abaabakriin qabsoo keenya irratti kana qaba kun kana qaba akkasii miti qabsoo akka irratti. Duuba akkasitti haasa'e kaa waa'ee keenya akkasi beekee hadiir keenya hoggaa haasa'u kanatti haasa'u waa'ee keenya akkana maraata. Akkana jaa Hacaaluun keenya akkanatti dubbata kun akkanatti dubbata Jawaar keenya akkanatti dubbata akkas jee Baqqalaan keenya akkanatti dubbata Marroon keenya akkanatti dubbata Mooyin keenya akkanatti dubbata Tokkichoon keenya akkanatti dubbata jee itti beeki kaa. Ustaayela wajji waan kotata xiqqaa keessaa bahe maala kun arsiirraan dhalanne kun maali argeerraan wallaggaan dhiise waan akkanaa kana keessaa waan negatiif kana keessaa bahe. Hariifa ta'e araadaa jechuun afaan Oromooti hariifa ta'e. Mee takkitti rasuularra salawaata naa buusi. Rasuula yaade dhiyeenya kana waa'ee kamaalee ibboo kana jalan deeme. Rasuularratti salawaata naa buusi. Akkamalee rasuula mii yaade. Akkamalee rasuula mii yaade sallallahu alaihi wasallam sayyid al-bashar. Dhugaa Rabbii. Akkamalee rasuula mii yaade salawaata akkamalee isaa yaade. Salawaata irratti naa buusi. Kanumaan si kadhadha. Anaafis dhiifama naa godhaa. Rabbis naa milkeessu. Rasuula lamiin hoggaan isin yaame. Allah hoggaan isin yaame. Kun barakaa keessanii waan ta'eef. Rasuula irratti salawaata naa buusaa gargar baana. Anis buufadhe sallallahu alaihi wasallam sayyid al-bashar. Rasuula barakaa qabu. Sallallahu alaihi wasallam rasuula lamiin. Akkamalee yaanni isin rasuula. Deenya kana hunoo waa'ee kamaal fa'aa qalbii teenya nu fuudhee kana nu maraachanii miti. Kanan rasuula irraa achi fagaadhe. Rasuula bobaa jalaan ba'u beeke. Bobaa jalaan ba'u rasuulaan. Hin du'a malee. Hin du'a malee. Bobaa isaanii jalaan ba'u. Nin yaade akka malee yaade. Hoggaan hin yaadadhe gaa. Sallallahu alaihi wasallam sayyida keenya. Yaanne deenya kana. Diin Islaamaa dagaaguu yaanne. Ni mi'aawa miti rasuula lamiin hoggaan nuugaas akka malee mi'aawa. Rasuulaas akka maleetti nuu hima. Kun hundi beekumsaanii miti. Akka namni himu kanaan ala. Alul muhabba. Rasuulli Rabbi hanga nu keessatti naddaranitti baraka taana jettee yaadin. Abadan. Rasuula malee jireenyi nuti hin bareedu. Bifti teenyas hin bareedu. Rasuula lamiin achi jiruun teenya hin bareedu. Qabrii teenyas hin bareedu. Duniyaa irrattis akhirattis rasuula lamiin keenya nu shafaa. Akka amantii keenyaatti mirga qabna. Qabsoon keenya kan amantii keenya duuda galuu miti. Duuda yoo gale kila sharkaa qabna waan ta'eef. Kamalee boofannutti dhiise gaa waa qofannutti dhiise akkamitti amaanaa rasuulaati. Rasuula keenya rasuulli amaanaa. Rasuula yaadne akkamalee ni yaade rasuula. Wallaahi. Deenya kan akkamalee isa yaade. Dubbii kamal kana asiin wajjin fiiga. Qalbii xiyya na fuudhe.
صلى الله عليه وسلم سيد البشر خجروبا كتبا كيس جرتني ربي محتمى ساتين سيفادو أكن يجتنا هم ربي بإذن الله سيفادو بإذن الله وغانجين أحد كي يكيس نيتاي سشكل كبار ربي جلالي سنجدو تقدادي سو ميديا دا والجل ديما وأخون دا والجل أفودا ما شير قدو بيكا سبا كيس ما برسيسا فرنجي وان تكوا أفان ساني كوفا يودو باتف سكندي تكتي مليون نتوكو شير قدو تكنولوجي فجدامو بيكا فيسبوك إيرا جولي فيسبوك إيرا أبري سكيا جولين فيسبوك إيرا جولين فيسبوك إيرا جرتو فيسبوك إنكون تكنولوجي سمون إسا على لبونين دينكي سيبت أبربو أورومو تنبرتا الدنيا والغرسي سيبر بولال سمو كان ميلال مي سنوني تفتا بار كان هر رينك أمني فرد تفتا كان فرد رينك أمني توار ري تفتا يعني لال دلبينا نما كينيا ماريو فيسبوك الراسي إنجا ومتي كيسودا چيچه سودا وجينسا أفريقيا كان إيش سلام برچكو متا كيتي رسي ببشي سي شنيتي أفريقيا دا جيتي ملي برچكو ني متا كيسا سيداوا نارسي دا فيسبوك إنكم فايدان قبو جولي فيسبوك أمتا أورومو كبجما في درقاقو في شمرات أورومو كبجمات فيسبوك كان قبا جرا فيسبوك كان أورومو توال أركا بالبلا ولي بالبلون دندنيو مالكا قدنو غافتا تولا نوغول يكون سمون سا غلطومو يهودا تنيا نوبي كلچه يهودان تنيرو تكتا كغيري دلي دي مارك زومبرغ thank you هاي أكامي تفتا دلو تكو ويتي شورا قدا كبسو كينيا في نما كانت تبتي غلطة قدا سلا وركي أوروميتي سبدا سوق نما كان زومبرغ تيتو كان سمولال أتيسمو فيسبوك تفتا جولي فيسبوك ماريو فيسبوك إنفايد نو تكنولوجي قدا دبري سكيا اتفاجئنا مو بيكو دبين اتنومتا تكينيا برسيسون خلاص يوم مني كينيا برمس أركا چانتور برمس أمانتي أركا چانتور يو كرا برمس أمانتي تنتي سيشة كامي تكذا لكن نشيء كني ميت إسنو لما يدام تكذا لكن كون نما سلاتا كاسلاتي تنبيني كواتا كنقولي قبريتش كنا كبا ربين قبريتش كنا كبا أكاو لما ينكينيا فولا دورتي ديم إذا كانت تولج أكاو لما ينكينيا إرغان دبرو إرغان رسولا كتم ساو كانت نو تولج دوغا لا قبريتش كنا كبا ربين طيارة نوتول شكاو لما ينكين يبكيو ديمه دعوات تقولوا هيون كين يديمه دعوات تقولوا كونكولاتا نوتول شلال فرنجي ما وربني يومي قبرتنا جايبات خربيتي بربو برو من يكون قرآن كان يوتي قراتي كده برسي بر ما أنا أتم بين سيما بربو قرآن أتم قراتي تم بيتو قرآن يو بيجتنا نفتح قراتي تم بيتو قراتي تم بيتو وانو مني كن ستي قرأ القرآن وبلي سكية سينا أرومو رايو جتين ستي قباس أبريل إبلو ستة ولا برينتو بكتنا جرسي مالا في وجهي ومني كن كتابة وجهي واي أرومو تو قراتي بيتو واي أرومو ترابر ورقاسي كنني واي أرومو بيني لا أسيتا هي سلا لكمبيوتران سيكوف في سابر واي أرومو بيتو ترومو ميتسين جابر مالتا تيو سموري تو كون تا كنا ديسيكا الله سيتو ولا سيتو كنا تو كاسا موتي يوندا كنا نقول كنا نركامي تي ما أبلي زكية بريلانت تاي دعوان كينيس سياسة كينيس مودرنايزينج تاو كابا حالة دلوني بيكون ساينتيفيك تاو كابا تيكا قدان ميديا وردفو دندو دا كابا سكندي تكو تيرغا سافوري دلو تنبرسيسو كابا خالي سمانا مرمسا كابا چانتوري أسر دمي سيني برسيفو قبصودت ونجرفو كان رابسوس أمتا سابرسيسا جير كانو جلا فوري رابسوس كان لا يتكدوس حميلين تكون أجير هندي كي نيولين كبسا إيفاما اتفاقي دمي نموني تكو أما سفيدتو فيندين وان شنيتين يما قاطريس أما فكينيا كبا كالتا تيفي نما داني أما سنيروما أكنو متي ومتي تكيشو تكاسو ماريو جنجني أسين دوفي إنا سونا ميكانتي
Infeeti yoo dubartiin leen kofaltii laan namni tokko namaan kofalchiisa se'a gawwaan garuu namni itti kofla. Dubartiin takkas namaan kofalchiisette maariyyoodhaan godhamee maariyyoon godhamee jetti miidhee kofaltii. No akkana miti. Kun araadummaa miti hariifummaa miti. Hariifummaa jechuun waan nuti dubbannu kan akkaataatti dubbannu kan. Yoo Oromoo maratti dubbatti akkanatti dubbachuu yookaan walaloota akka dubbachuu waan heera qabu yookaan aadaa kee waan garagaraa ni jira miti waan Oromummaa kee kana bareechu yookaan looqodaa kee ni waan garagaratu jira wanni saba kan ittiin bareechu saba Oromoo fokkisuudhaaf maa deemne miidiyaadhaan saba Oromoo bareechutti maa deemne waa'ee jaalala walitti saba kana jaaru irratti hojjechuudha waan nuti qeessu waan nama nutti kofalchiisu waan dubartummaa keenyaan ala waan dhiira keenyaan ala waan xixiqqishoo tokko haasa'u negatiif dargaggoon addunyaa kun hin haasa'u waan ijoollee xixiqqishoo no qabxiilee gurguddaa lafa kaayyachuu haasa'u waa'ee mala jireenyaa wal gaafachuu keessaan guruppii ijaarrattee anka dhiirri feetu mootummaa Itoophiyaa keessatti feetu mootummaa biyya tanaa keessatti kaayyoo keetiif hin gajja'a malee bakkuma feetetti waan feete daandii sii banuudhaan hin danda'a. Kennaa kana qaba daandii gara feetetti sii banuudha. Feetu abiyyamatti bilbilee sii dubbisu kennaan qaba. Kabajaas hin qaba. Mala isarraa barbaaddu amma sii bilbilee waan akkanaa nama kanaa naa godhi jechuun hin danda'u. Gosa feetetti. Gara asittis mala garuma feetettu mala jireenyaa irratti yoo guruppii ijaarratte akkanaa yookaan naan jettu taate waan san irratti dhufeetiin gara jireenya ittiin injifattu siif kaaya fayyadamaa jirtu asittiin iyya fayyadamaa jirtu jecha qofa osoo hin taa'in jechi kiyya piraaktikaalidha gara hojiitti kan si jijjiiree si fayyadee umrii tiyyaan si hojjedhee seenaa si bira dhiifadhee qabrii tiyyatti galuudha. Boru dhufte osoo itti hin fayyadamin akkanuma na goggoysitee dhuunfaas goggoysitee dhiiga xuuxxee dhabamsiifte Hacaalus dhiiga xuuxxee dhabamsiifte kan ammarraa Hacaaluu naan jettee tiishartii dirattee deemtu ilma feerroo jechaa turre ilma maarree jechaa turre eega obboleessa kiyya akkas jettee jeeftee anaas akkas jettee dhiiga xuuxxee nan ajjeesin ta'a. Anis gadiiru moko tiir guddaan sunis maka nagaa yoo rabbi malee guddinni biraa jiraate an faaruun fedhuu beeki fayyadamiidhaan siin an waan amma namni arku kana faaruus yoo itti addunyaa kana hunda arkeetiin jira alhamdulillah kamiilatti na kufeena sagaduus kamaal jiruus haa kana gaggabuus arkeetiin jira jechuudha. Maallaqas waa hundaas bakka fayyadamuu addunyaa kana ummata baay'ees hundi keenuma beeytaa miti ummanni baay'een kun tokko sii miti kalaas fedhii keetiin harkachuu dadhabe malee fedhii saba kiyyaatiin harkachuu dadhabe malee fedhii kiyya harkadhee gammaduudhaaf fedhii saba kiyyatu na ukkule namooma ala nama baasa malee kabaja eenyuu biratti hin dhabne jaalala eenyuu biratti hin dhabne sabni kun waan hin arraggaasise kan hin balaaleffadhe na wajji balaaleffata kan hin arraggaasise ni raggaasisa. Raasiyoote aangoo guddaa fi kabajaa guddaa fi beekamtii guddaa eenyuma caalaa akka qabudha. Mitiire wanni na dhaggeeffattuuf maali? Wanni fuula kiyya na laaltuuf maali? Kanaaf kana hunda akka na hubattuuf akka dammeettanii akka ilmaan keessanis boru dammeessanii dalaguu barbaadde dubbiin Oromoo. Gubbaa keenya laal silaa bar otuu firii taane hiwwanyu bar galaba waan taaneef wajjinaa bar hin beeytanii keessi keenya duwwaadha gubbaan keenya immoo guutuudha silaa firii taane qofa yenna maleen iyyinu baranii isin iyyooti isin
galabaa waan taaneef keessi keenya duwwaa jaaramaadha miti amma Jawhar yoo kaydame hogguma takka diigamna kaleessan diigamne maal keessi keenya duwwaadha jaaramaa miti Jawhar dhibba bakka hin buufne laal gara wallisootaatiin sirrittiin gadi jaare natu jaare guutu yoosan maali Baacaaluu ati jettu hunda isaan kana natu jidduu maallaqa kiyya guutu isaan kanatti hin fixe ilmaan kana isin jaare ana kadii qeyroo kana natu jaare leenjii suuratti akkanumatti keessa deemee guutuu Oromoo kana beeka miti ka hoggansa kana itti finne nuyi dammeessuudhaan dalaguudhaan nuti faarfamuufi miti baru ka faarfamuufi ayyuu kabajamaa saba kanaaf gadi dhaabuudhaaf dhaloonni akka isaan jalatti hogganaman tarsiimeessuudha baru meelal dirqama keenyaas hay hoggansa keenya jalatti ka deemu hayyonni keenya akka mataa wal qabatan ummata jalatti ijaaruudha hojiin keenya hoggansi keenya mootii kanniisaati mootiin kanniisaa numa ta'a miti waabee fi daraaraa gurunu hiika Jawhar godhuuf asii dalaguu qabna kaa marroo godhuuf asii dalayna kaa abiyyi godhuuf asii dalayna kanuma asii osoo hin dammeessin jechoonni si darbadhu kun hundi open mind si godha si bar siniin beeka saayikolojicha kana baradhee si darbaa bara waan jechoota akka namaatiif tak godheetti sammuu keessi darba open si godha jaalattee jibbitee si bana barumsa isaati waan hin qabu si cufuu hin danda'a lookti si godhuu hin danda'a banuudhaan danda'a jechaan nama hidha jechatu nama bana ati hin beektu adjustin si godhee si biraa deema siinidha barumsa leenjiidha leenjii waggaa 34 deem Jawhar gaafadhu kafeete gaafadhu takkaan Jawhar jechana jedha mee waan keessan nuu jiina injaa mee kitaaba keessan as qara'ii jaa Jawhar hoggaan arkeana kaffede mee kitaabuma keessan natti as qara'ii jaa eessaa fidda afaan Oromoo akka tokko naasa'u deem raayyaa abbaa machaa gaafadhu abbuma feete gaafadhu hakana kanaas duma qaba kanaaf I love you people kana hunda jaalala keessan tunu jaalala keessan tunu jaalalli keessan nama xiqqeessa guddaa xiqqaa fakkeessa roorroon keessan guddaa xiqqaa fakkeessa kabajamaa tuffatamaa fakkeessa bareedaa fokkotaa fakkeessa jaalalli keessa fayyaa reefka fakkeessa guutuu irruu fakkeessa abshaala maraataa fakkeessa I love you tadee boontu tiyya kabajamoo adama naa I love you gaa akkasi rabbi sinaa jiraachisu milkaa bishanyitiyya akkanumatti yoon onnee teesseen tana akkanumatti mammaraachine akkanumatti yoo kan onnee teessan akkana godhuu baannu ta'e onneen keessan kun nu duraa isin maraata inni maraata wanni isin irratti raawwatamu kun isin maraacha jalaa xaliilcheetiin isin keessaa diqeetiin kabiraa miimooritti isin guutee isin keessaa ba'a brain wash yani kun psychiatrist books ida sila lebona tamaramari warra jansan garte psychiatrist books ida afaan oromootiin hin qara'utti jira malee psychiatrist books ida amma sila beektonni jiraate jechoota nan qara'u kana jala siyaasa barreessa bakkan baayoloojii haaseetti kana barreessa bakkan siyaasa haaseetti kana barreessa kadira karam filmi irratti haaseetti kanatti haasa akkasitti kaa akkana waa hedduu isinii himee dammaqina hedduu isinii kenna kana caalmeetti mas dammaqaa deemna akkasitti wanni nu irratti raawwatamu dhiini harkitan kun hundi isin maraachee isin dhabamsiisa osoo asii isin dhiquu baanne isin wanta tasgabbeessuu baanne fuula duratti akkan taraf kaanfanne isin godha enough. I love you people. Jirada. An activist miti. Dabballe qabsooti. Sillenjisa.
سيف رسول ربي سيكن أما أسكن أوجنو رسول ملئ إنيمان رسول ملئ إنيمان بكم سرسول الراتة بكم سرسول الراتة ترسيمي سادا بقعد سي أجايب قباس خلاص رسول برسيسه ربي تورمو كني وان وربي كدتني في سجدنا كدير يا ربي نوفي ديتني كدتني خنو يسني في ديو ربي سنين جي سم بينو يجون ربي بينو يجون اللي ميسي برسيسه سيمتي سجدي ناموسا وبرسيسه جرامتي سيدنا دبين سافال لا دامتي akka namni beekutti akka Muusaan qareetti mi bar akka biratti qaree barinni gaybi nama fajjeessa Muusaan nama jeessuun isarratti haraama akkuma ammaati waan inni hojjetu kana oo akkamitti kana goote naan jettu kana waan hin qarayiniif akka rabbi se qaraayise malee kana qaraayise waan hin beekneef makiinaati bitaanoof tan mirgaaniinoof akkas barna barsiise rabbi khalaas dhugaan jiru kan deem shee kafeete gaafadhu deem shee kafeete gaafadhu ربي كي يقافد سيفي ما ديم ربي كي يقافد ما لازم وقاس انتجاج لربين وام بران كرينك وزي جالي سيتي فجدم سيقود ديستي ربي وانت سبركة سيقود تيجي وانت فيلم بركة سكيسة تيجي أيانا كنا جيسين أيانا كنا جيسوت أيانا سيدور كوان أيانا كنا جفتشوا أبوت نما قد سيقوله buka balan kamne sigode gaddi sa tawu sidat nafsi se wande heddu no akkas love you ga kamale sikabaja heddu mi awa inshallah kana miti gana wala motuma gana miti gana masih jaddali loluf ko qopaye مسيح جدالي كانين سنو أركي واميكان سيقود أجي كانين إتشتي رسولي جانوت جيسارك كانا سيفين قباسو تا ايرون سانجين سبيس اندتاي ولا أركو جرات تكاي أركو جرات تمي وانيكاني سنقو قداكم مسيح جدالي وانيكاني سنقو قداكم قوتو كيسا ولندا ودنيا ولندا مسيح جدالي إيسا سر ربي نغر سيسي جرات أما كان يوم سينجي wani no warin tasje beti arke bifa isan jansan in qoradhe malakenni dalaga jirus dubbise hada manaki jettille ime isa kana jaddalim bana waxanu akuma risi rasul rabbi jan rasulumman rasul sirriti wonni isan jan kun jechudan رسول ربي سري توصاني وبده إساس بيك بالما ولينو ولتدفوتي جتان سينجي أنا جدة أركه वो मादी के कदुए ले कासे सिगर सी सजे वो सिंफा को गना कना दुफसेता है वो सिर्रति मल्लतो इसान जानी होती अद्दसरति कतबा जिरु होती अस्तासा अकेन दुनिया को गोदा जिरु होती मसराले निसाब जारा माजिरा दुफिन ससा हुन्ने हेड्डु जलदे मगेशी अदुन्या तनगर गलचा रब्बी फितना सारा बिना जन्मा बस فتنة ربنا خرا إني بهون اللي ترى تشوف التجران أكني البهو جدًا خرا ترى تشوف التجران مثلاً سأقولن جارا ميجرا إذا سمعت شو وراني سأقول تسا كوبا يجرا دبسة ما أتى من أكنك أكننا نانجي هتو فكر صدر كذا نتلي مشاهدين كنا سبب كن كمني الرأي ودلته بيكا كن كمني تار سبب سر رابرة يوم كمني بروسي كي ولا لوم ما تار في تدري تجرا الله بيو